qabxiiwwan gurguddoo sadan. Gaafa nama si jaallatu argatte hin boontamoo hin galatoonfattu. Obboleessa koo nama si jaallatuuf carraa laadhu. Atis obboleettii koo kan si jaallatuuf carraa laadhu. Kan ati jaallattu gaafa nama jaallatu argate si dhiisuu isaatu mala. Yookiin isheen illee gaafa nama ofii isheetiif jaallatte si dhiisuu isheetu mala. Ati bifa bareedumaan nama hin madaalin. Kaayyoo fi ejjennoo namni jireenya isaatiif tattaafatu ilaali kanatu si baasa. Bareedumaan sobamuu hin dandeessa. Garuu ati bifa bareedaa barbaadda yoo ta'e bifti namaa hin jijjiirama. Kan fuula ifturra kan fuula dukkana fakkaattee jireenya kee siif ibsitu ilaali. Shamarri shaamaadha. Shaamaan ofii isheetiif hin bobaati. Ofii isheetiif hin dhangalaati. Garuu ifa nu hundaaf kenniti. Dhiironni keenya irra caalaan kanuma hadha harka keessaa bareeddu qofa ilaalla yoo ta'e suni ammoo dogoggora. Isa hadhaarraa isa boriitiif yaadi. Jireenya kee fuulduraatiif siidaa hin jigne dhaabi. Jaalala keessatti meeqatu carraa waliif laata? Kuuwwan amalaan walii galuu dadhabee gargar ba'uu filata. Kun ammoo osoo waliif hin galin waliin galuu barbaada. Ani yeroo tokko waa'een jaalalaa kun gaafis yeroo natti ta'u ni jira. Garuu maal godharee akkuma anatti gaafii ta'e nama kamittuu gaafii ta'aa jedhe tanan yaada. Sababni kana jechuu danda'eef deebii wanta hin argamneef. Deebiin garuu eenyu bira jira yoo jenne harkuma keenya irra jira inni jedhus sammuu kiyya keessa marmaara. Sababbiin kana jechuu danda'eef jaalala gaafa jedhamu durmaan dursaa sababa tokko malee nama jaalachuudha. Jaalala dhugaa keessatti sababni tasuma hundaa'uu hin danda'u. Namoonni yeroo hedduu yookiin amala yookiin haala akkasumas bifa irratti hundaa'anii warreen jaalatan lakkoofsaan hedduudha. Inni sun garuu jaalala osoo hin taane miira jedhama. Jaalala dhugaa keessatti garuu wanti kamiyyuu sababa ta'uu hin danda'u. Faayidaadhaan ala ta'ee hafa waan ta'eef. Namoonni yeroo hedduu jaalala wal jaalanne erga jedhaniin booda osoo waliif hin galin waliin galuudhaan muddamu. Garuu kamtu dursa laata? Waliif beekuu moo wal beekuutu irra gaariidha? Kana deebii sinumaa kan dhiisa. Waliif galuu moo waliin galuutu irra nama muddaa yookiin jaalalaaf iddoo olaanaa laachuu danda'a? Waliin jiraachuu caalaa kamtu gaariidha jettanii yaaddu laata? Ani garuu akka kootti waliin jiraachuu caalaa waliif jiraachuutu caalaa isa jedhuun fudhadha. Sababni kana jedheef yeroo ammaa kana parsantiidhaan kan caalan namoonni wal baranii baatii tokko osoo hin guunne waliin jiraachuudhaaf muddaman. Garuu isaan suni waliin jiraachuu malee waliif jiraachuu maal akka ta'e warreen hiikan hin beeknedha yookiin isaan biratti waliif jiraachuun hiika dhabaadha. Namoonni yeroo har'aa kanatti kan waliin jiraachuu malee kan waliif jiraachuu filatu lakkoofsaan muraasa isaaniiti. Kan waliif jiraachuu filatu gidduutti garuu yeroo kamuu waliin jiraachuun ni jira. Jaalalli yoo jiraate fageenyi hin daangessaa inni jira jedhamu sunillee waliif beekuu, waliif jiraachuu, wal hubachuu, wal dhaggeeffachuu gidduutti yeroodhuma kamuu fageenyi hin jiru. Walitti dhiyaatanii waliin jiraachuu osoo hin taane walirraa fagaatanii waliif jiraachuun faayidaa guddaadha qaba. Kanneen kana kan beeknu garuu namoota muraasaa jedhee tana yaada. Egaa carraan jaalalaa hedduudha. Jaalala keessatti kan dafee abdii kutatu yookiin jaalala sanaaf kan carraa hin laanne lakkoofsaan hedduu ta'anis isaan kanneen garuu jaalalaaf aarsaa kan ta'an kan carraa irra deddeebiidhaan laatan ogummaa jaalalaa warreen beekanidha. Warreen ammoo jaalala keessatti dafanii abdii kutatan yookiin jaalala sanaaf carraa hin laanne dursumaa namoota ofiif carraa hin laannedha. Ofiif carraa laachuu jechuun jireenya ofii keessatti aarsaa hedduurra nama baraara. Egaa warreen jaalala keessatti
abdii daftanii kutattan akkasumas ammoo carraa jaalala keessaniif kennuu dadhabdan akka viidiyoo kanarraa waa hubattan abdiin qaba. Jaalatame jettee siin booneen jaalachuudhaaf isin fiigeen hereengamuu hundaanuu qooda rabbiitii jedhama. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba.